Yooyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya oduulee haaraa amma nugaan qabannee isinii dhufnee jirra. Odeessaalee keenya keessatti mariin ABO fi KFO Finfinneetti gaggeeffamaa jiru haala gaariin gaggeeffamaa jiraachuu ibsamee jira. Marii bu'aa qabeessas jedhamee jira. Gama biraatiin abbaan qabeenyaa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaas maaltu mudate? Namoonni hedduun dirree xiyyaaraa irraa butamee gara mana isaatti yookaan immoo uguramee gara mana isaatti deebi'uu gabaasaa jiranii. Oduulee kanneen fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu daawwachuu hin dagatina. Mariin nageenya dhaabbilee gurguddoo Itoophiyaan qabdu wajjin godhamaa jiru yookaan immoo dhaabbilee siyaasaa gurguddoo kanneen akka ABO KFO waliin godhamaa jiru haala abdachiisaa ta'een itti fufuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa gurguddoonis akka argaman gabaafamaa jira. Gama oduu abbaa qabeenyaa Oromiyaa Obbo Dinquu Dayyaas yoo deebinu, Obbo Dinquu Dayyaas maaltu mudatee ture? Miidiyaaleen hedduun akka dubbataa jiranitti Obbo Dinquu Dayyaas akka balallii hin goone akka uguramanii fi dhaamsa Obbo Shimallis Abdiisaa yookaan immoo mootummaa naannoo Oromiyaan dabareen gara biyya kamuu deemuu akka hin dandeenye fi qabeenyi isaan biyya keessaa qabanis uguramaa akka jiruu fi to'annoo mootummaa jala galee akka jiru miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa. Hordoftoota keenya nullee akka odeeffannoo kana sirriitti qulqulleeffachuuf yaalletti wanti nu irra geenye fi mudannoo kaleessa Obbo Dinquu Dayyaas dirree xiyyaaraatti isa mudate qabannee isin dhiyaanneerra. Mudannoo kaleessa ganama buufata xiyyaaraatti wantoota ammaaf balallii gara biyya alaa gochuu keessaniin dura qulqulleeffannutu jira jedhamanii namoota balallii gochuu qophaa'an keessaa gara duubaa hambifaman Obbo Dinquu Dayyaas. Haaluma kanaanis osoo isaan marii irra jiranuu yeroon balallii waan darbee tureef xayyaarri isaan ittiin deemuuf qophaa'aa ture ka'uudhaan balalliin isaan darbinaan erga mariidhaan walii galanii booda gara mana isaaniitti deebi'uu Obbo Dinquu Dayyaas dubbatu. Kana jechuun fedhii fi wal hubannaa mootummaa fi Obbo Dinquu Dayyaas jidduutti uumameedhaan liisaa postpoond yookaan dabarsuudhaan guyyaa biraa gochuudhaaf karaa mana isaatti deebi'ee jechuudha. Taateen akkanaa namoota hedduu yeroo hedduu kan mudatu ta'us garuu namoonni hedduun akka Obbo Dinquu Dayyaas fi mootummaa jidduutti wal dhabdeen uumamee fi rakkinni jiru gochuudhaan oduulee dhugaa hin ta'in soba ta'an hedduu gabaafamaa turan. Sanneen keessaas qabeenyi Obbo Dinquu Dayyaas guutumaan guututti mootummaadhaan to'atamee jira. To'annoo mootummaa jala oolee jira. Sababni isaas sababa inni uuboo bosonaa galan yookaan immoo gara mootummaa dammaqan ijoollee jaalsanyii wanta isaaniin madaqsan yookaan immoo gadi dhaaban waan kennuu dideef mootummaan akka inni biyya kamuu hin deemne isa uguree jiraa fi balallii kamuu akka hin taasisne dhorkamee jira jechuudhaan miidiyaa kana gubbatti hafarsaa turan jechuudha. Garuu kun soba ta'uu fi wal dhabdeen osoo hin taane wal hubachuu dhabuurraa akka balalliin isaa taasifamanii fi yeroo dhiyoo keessatti akka balallii taasisanii gara barbaadan deemuu danda'an ibsamee jira jechuudha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa nagaan nu tura.